Boordiin investimentii Oromiyaadhaa lafa hektaara 35,000 investimentiif raggaasiseeti jira. Guutuu gabaasa kana ammoo boruu mashii akka itti aanutti isin hima. Bara kana Oromiyaatti lafti hektaara 53 ta'u kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatiin misooma investimentiitiif dhiyaatee akka ture hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa obbo Ahimad Idris ibsa har'a waajjira muummee isaanii kan magaalaa Finfinnee naannoo Calcal jedhamutti argamutti miidiyaaleef kennaniin yaadachiisanitu jiru. Murtii boordii investimentii Oromiyaadhaa isin beeksisuuf isin waamne bara kana indaastirii haroo simachuudhaaf mootummaan naannichaa potenshaala naannichi qabu qorannoodhaan ogeessi akka adda baasu erga godhee booda potenshaala hektaarri 53 adda ba'ee kaabinee naannoodhaatiif dhiyaate bakka pirezidantiin keenya argametti poteenshaalli kun akka mirkanaa'uu fi investoroota biyya keessaa fi biyya alaa akka irratti simannu kallattiin taa'ee hojiitti galuun keenya ni yaadatama jechuudha. Biiroon investimentii fi indaastirii Oromiyaa ammoo dandeettii fi humna lafa Oromiyaa ilaalcha keessa galchuudhaan abbootii karraa warra hedduu simachuusaa hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa obbo Ahimad himaniitu jiru. Bu'uuruma kanaan potenshaala nuu kenname sana bu'uura godhannee abbootii qabeenyaa biyya keessaa biyya alaa daayispooraa hedduu simanneetu jirra. Boordiin investimentii Oromiyaa ammoo yaa'ii isa gaafa ebla 18 bara 2016 ta'een bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jiranitti abbootii karraa 3747 fi lafa hektaara 35,000 raggaasisuusaa yaadachiisanii jiru. Kun ammoo carraa hojii lammiilee gara miiliyoona walakkaaf akka uumuu danda'us obbo Ahimad miidiyaaleetti himanii jiru. Kanneen simanne kana keessaa ka ulaagaa guutan abbootii qabeenyaa 3,700 fi 47 warreen kaapitaala birrii biliyoona 100 fi biliyoona 48 galmeessan warreen gaafa hojiitti galan carraa hojiidhaa 500 fi 79 fi 104 uumuu danda'an lafa hektaara 35,000 irratti boordiin investimentii Oromiyaa waltajjii gaafa 18/8/2016 taa'een akka murtaa'uuf ta'etu jira jechuudha. Abbootiin karraa lafa fudhatan kunis ammoo imaammata diinagdee biyyattiin qabdu ka galma horteetti biyyattii geessu akka mirkaneessuu danda'anii fi ariifachiisanis obbo Ahimad dhaamanii jiru. Warreen piroojeektiiwwan simanne kunneen imala badhaadhinaa keenya mirkeessuu keessatti warra qooda guddaa qabanidha. Structural transformationii mootummaan biyyattii qonnarraa gara indastiriidhaatti taasisu milkeessuu keessatti warra qooda olaanaa qabanidha. Oromiyaanis lafa kana irraa akka naannootti kiraa fi liizii haga beesee biliyoona 43 argatu akka maltus obbo Ahimad tilmaamaniitu jiru. Kana qofa osoo hin ta'in indaastiroonni kunneenii fi piroojeektiin investimentii kunneen gaafa humna guutuudhaan hojiitti galan birrii biliyoona 43 naannichaaf ni kafalan jedhameetu kan eegamudha jechuudha. Abbootiin qabeenyaa lafa argatan kunis ammoo guyyoota 45 keessatti waliigaltee biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa waliin raawwachuudhaan gara hojiitti akka galanii fi dabalataan ammoo ji'oota 4 keessatti ijaarsa jalqabanii qabatamatti akka agarsiisanis obbo Ahimad yaadachiisaniitu jiru. Warri kun egaa murtiin kun dabreef guyyaa 45 keessatti dhufanii wajjin waliigaltee mallatteessanii kallattiidhaan lafti harka ga'uun akka irra jiraatu boordiin investimentii naannichaa kallattii kaa'etu jira. Guyyoota jedhame kana keessatti ammoo caasaan hooggansa mootummaa sadarkaan jiru kan dhimma kana ilaallatu yoo abbootii qabeenyaatii fi lafa kana dabarsee kan hin kennine ta'ee fi lafarra kan harkifatu ta'e koreen hordoffii fi odiiteraa ka waajjira pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu akka itti hundaa'ee jiruu fi warra waan san godhuu dhaban irratti ammoo tarkaanfii ilaalessaa fudhatu akka malus obbo Ahimad Idris amaniitu jiru. Lafa harkaan hin geenyoote koreen waan kan hordofu baay'ee cimaa ta'e pirezidaantii naannoo keenyaatiin hundaa'etu jira. Abbaa lafa harkaan hin geenye egaa murtiin lafaa dabarteef lafarra harkisu tarkaanfii hadhaawaa ta'etu irratti fudhatama jechuudha.